isin komadhe ana miti hawaasni kiyya taankii jedhamu qaba ujoolleen hamilee natti godha ani bar adda kiyyaatti dhaqee foto waliin ka'ee hin mi'aawu odoo shamarran dhayxee na waliin dhaabbatuu baatte odoo ujoolleen dhaqanii na bira dhaabbatuu baatanii hamilee natti godhuu baatanii an addan bareedu iyyansi mucaa hamilee mucaa katoleen bar ujoollee tanaane nama na waliin jiru kanaane nama na waliin laffa'e kanaane bar gariin isaanii anaafuu mushawara kafalanii na fidani bar nama miidiyaatti fidinitu baay'ata nama baay'ee miidiyaatti hin finne wallahi billahi ijoollee hedduu miidiyaa irraa hin finne nama hedduu miidiyaa irraa hin finne rabbuunu argaa dhiisinaan jechaa turan maalire maali saphina gana ga'u maali immoo wallaalli gana ga'u maali wallaalli gana ga'u rabbii rasuulii jedha nama luka dhabe nama miidhame nama sadii fidhamne eenyu namni makiinan odoo moodel safety isaa eeggate namni isa gargaaru osoo bira jiru odoo an bira jiru fudhatanii mushawara ittiin zooraa oolanii galan nageettanii uumama addunyaa oromoo kanatti abbo kuni kabaja ilma ofiitti fuudhabuudha kabaja mubaaraki dhabuudha kun mucamazaniifu ittiin feemmasuuf guyyaa tokkoon itti feemasii ta'uufi malee waa tokko mucaleeyyaanni maal jettan mee namii maaltu ani bira jira arabiyaa na bira jira mucaa kana isaan dura baadhee uf irkisee kaddamaa jira silaanatti kennutu malemoo ufii fudhatanii feemas ittiin ta'uuf liivii ittiin seenuudhaaf fuudhanii mushawara waliin deeman ganaa ijoollee shumeessii fuudhanii achi deemanii buusanii ganaa mana mannoo fidan nuti mucaa safety qopheessinee fi guyyaa lama futeela bakka kana qubsifna saniin booda immoo mana itti barbaanna jenne ilmuma isaanii namuma isaanii waliin Abu Mas'uudi walii galee xumurree taa'aa jiranu leenca as baye kana obboleessa as baye kana nama gaarii as baye kana kalema argine achumatti argine no nu waa taabii barbaanna yoo nutti manii dura as kalaa maal goonaa manaa soyna no maal goonaa falaa dhoofna maal goonaa hirribaa dhabna ka isin mucaa kana hagana taa'uu dandeettan ka hagana godhuu dandeettan ka hagana mara jaalattan mee jarana amma mee takka as keessa galcha namnummaan bakka bu'aa isaati moo Abdul Shakuriitu gaafa mucaan kun ba'urraa dhaqee meeta dura dhiisa an mucaan kun ba'e jennaan akkamitti ba'e maaliin bahee qulqulleessu achi dhaqe intala warata qobseta jedhamtu takka bicha na dura dhaqe waliin dirra achitti hin dhaabane bakka inni itti hidhameen dhaqe gaafa qaxaroo isaa halkan ba'e achi dhaabbadhe ana moo Abdul Shakuri moo bakka bu'aa isaati dammo ammallee gizee galuun ana makiina fi mucaa kana beeku achi dhaabbatumu ganaa isaa mushawara dalagataniitu irra kara nama hidhaa wale nama beela jiru nama uffatan jijjiiratiin nama arra hidhaa gabba'u fudhatanii mushawara deemanii ana immoo ana qullaa galiinan jaan deemiyyuu galiinu kabaja laa mucaa nu waliin haa deemu takkaa qilleensaa fudhatu mushawara asii deemnee ijoollee wayii fuunee galchinee galgala wal argina ayyee deeminuu kabaja sanuunaan hin jenneen keefiti mee mucama kana namni mucaa kana jaalattani mee gocha kana ilaala kama mucaatu kiyyaa miti kama mucaatu ilaala yaani kun sirriidha haguma beeytani akkana mee haguma beekumsa akkami ilmii akkami kanaa barnuti ilmii malee beekumsa malee feemmasuuf halkan tokkoof hin xaarina halkan tokkotti feemmasuun beekumsa malee gatiin qabu bakka nama baasu akka godhan waan godhan beekuun dirqama sheema adeelaminde sheemidhaami kun dhageetti ma argatti isinii tola rabbi sodaadhati mee rabbumaa jedhaati nama hidhaa baahe dhukkubsataa kana ka o'a keessa rakkoo keessa ture kana kallattiin manattiin qajeelanii kidmaa isaa barbaachisa moo mushawara ittiin deemanii galgala galuunitu barbaachisa an obboleeyyan kiyya qaxaartanii marqitanii abaaboo qopheessitanii mucaa simanna jettan abbaan irree ijoolleen abbaa irree kanu cabsuuf ka galgala tokkoon feemmasuuf abdii qaban itti milkaayanii feemmasiin jaraa itti haafuufu kanuma jechuu barbaada an obboleeyyan keenya deeggartoonni keenya dinqisiifattoonni kiyya
godina feetanuu ta'a akka ilmaan Oromootitti bakka feetaniitu dhalada warri gocha kana balaaleffattan afaan naamusa qabuun afaan kabaja qabuun afaan safuun cabsineen isin galee haasaa haasoftan keessatti uf eeggannoon dubbadha yaanni ani isinitti hime kun sirriidha sirrii miti bakka kam rakkoon jira nu bor akkamitti wal bira dhaabban bor Oromoon tun akkamitti waliin deemti yoo sadarkaa kanatti wal xiqqeessuun dhargame yoo sadarkaa kanatti akkanatti wal gabbuusuun jiraate nuti akkam taana irraa waa baraa irraa waa dhageeffadhaa malee gabbaatanii namarree rukutina jecha badallee jecha hammaatallee namaan hin da'ina maaliifi akka beekaa yoo beekaa ta'uu dhabne beekaa jalatti guddanne nun yoo beekaa ta'uu dhabne beekaa dhageeffataa nama guddate ta'uu qabna yoo hayyuu ta'uu dadhabne akka nama hayyuu dhageeffatee ta'uu qabna akka nama hayyuu jala guddatee ta'uu qabna yoo hayyuu malee dhabne ol kaanee akkuma wallaala waa balleessa wallaalli waa hin tolchu wallaalan biyyaaf biyya walitti buusa ajandaa kanallee oofee gandatti galcha akka wallaalatiitti hin herreegina kaalkuleetara jaahilaan dalagina kaalkuleetara nama barate yoo baratuu dhabne akka nama barate jalatti guddate akka nama hayyuu dhageeffataa guddateetitti yaaduu qabna yoo baroomsi kennallee ol kutaa ta'uu baate akka nama ilma hayyuu akka nama obboleessa hayyuu qabu akka nama sheeka guddaa dhageeffataa guddate akka nama hayyuu jalatti guddateetitti yaaduu dirqama keenya wallaala waa balleessu fakkeennan godhan hayyuu fakkeenyaa godhan obsinu rahaa jiraat waan dubbannu keessatti waan bortolu malee waa balleessoo dubbannu wanni anam akkanatti saaqee eega komiin dhagaame waan guyyaa lamaa qofa silaasan waan guyyaa achi mustayfaa ture shira xaxamaa ture waan haasaamaa ture odoo kaasee imimaan mandi akkasii yookaan wanni dubbanna qata'e ilmi namaa ni dogongora ka mana taa'uun dogongora ka deemutu dogongora ka dubbatu dogongora ka dalagatu waa balleessa haasaa keenya keessatti yoo dogongorre dhiifama nu godha shira kanammoo gadi fageennan hubadhaa qoradhaa andhara isinitti himne waan natti mul'ate isinitti hime taateen irratti raawwatamte isinitti hime waan kana gadi fageennan ilaalaa jechuun barbaada yaada kiyya xumuruun dura taap al tokko godha koppiti liinki godha tokkokiin kun gubatee akka isinii wal arguun dhabne barakallahu fiikum mee namni dhibbi jaa kun koppi liinki godha al tokko koppi liinki godha taabii kanas kuma dhibba galta ni dandeettani yalla jabaadha ni dandeettan wallahi hin dandeettani itti mudda maalifi yoo manni kuni gubate barakallahu fiikum namni yeen ziyaad warri koppi liinki maalifi yoo manni kuni gubate wal argullee odullee dabarfatu hin dandeenyu taate ma dhuftullee isinitti himuu hin dandeenyu dirqama namni mallattoo biri kooni keessaa qabda mallattoo taaktaakii push godha gifti keessaa nyaatu osoo hin taane mana kana paanaalee mana kana ol fuudhuufillee akka manni kunillee isin jalaa dhokatutu mala isin jalaa lixutu mala tokkokiin kun 21ffaadha al tokko barakallahu fiikum itti mudda koppi liinki godha kuma dhibba hagalu taabtaabiin yeen mallattoo akkasii daddarba ziddii waan ofii abshira yaa shababati isintu na boonse dura isintu akkanatti akka dubbadhu na godha itti mudda isintu akkana akka bashannane laphee dhaadhe maalifi duumni keenya xuriin qabu hinanne hinachisiifne badiin daleen ifatti waan haasofnuuf isin boonsin warri kalee akka arsiititti nu xiqqeessa jettanii deemaa laala hujii miidiyaadhaan fidiinillee hedduma dalagaa jirra viidiyoo ani darasaa ulamaa baalee keessatti qaraasisan maxxanse tokko arguun ooltanii
hojii achi keessa illee qabna himullee hin barbaanne waa hedduma dalagaa jira waan dalaynu mara miidiyaarra finnu waan dirqama ta'e miidiyaarra finna waan dirqama hin ta'in immoo ima dhiifna jechuudha kanaafuu itti waan isin saalfachiisu hin dalaynu yoo durallee dogongorri duraate amma booda waan isin saalfachiisu akka gurbaan kun maa arsii ta'e jettanii akka asliin baanu du'aan keetuuf arsitti hin galin jedhe san yaada san irra deebi'ee toobatee jira inni illee amma dhiisee jira dhugaa isiniin jedha ani waan isin boonsunda akka oromootitti waan mataa ol isin qabuun dalagaa waan dalagaa jiru waan hojjetaa jiru odoo miidiyaarra fide itti gammaddanillee yookaan itti gaddeetanidha mara fiduun hin dirqamaa miti baraadhaa ijoollee mubaarakiin bira dhufte irra caalaa isii viidiyoo waraabne irra caalaa isii kanadee yalla taab koppiliinkii godha Nabil Amin Nabil akkami jirta habibi fayyaa keeti si gurbaa baay'izawee sanii akka nama rakkataa push waan xiqqoo goota waan akka makiina waan akkasitti si feekee waan akkanaa kan ol daddarbe guys kum dhibba galcha taabi koppiliinkii leettuudha maaliifi sababni ani koppiliinkii taab godha isiniin jedhuuf waan ofii jirta habibi waan akkana dhuuf yoo manni kun cal jedhee ukkaamamee jechuudha sagaleen kiyya kakalee shortaa biratti akkasi gaccabe sun kana mee namni ambaatu qaamni biraa mootummaa namni daabinni guddaan eeshi mushkilaa muxawwaa eeshi zaalanant naan jedhe warabbal kaab wallaahi billaahi rabbi nagaa naan dhiisisi yoo dubbii tana shortaan sun daabinni sun naan hin jedhe ani maaltu natti jira gocha akkasitti isaan akkasitti na atakaran kana nattu dhagame keessi kiyya na cabbe waan inni haasa'uun dhagawanni keessi imimmaan hin buufne malee keessi kiyya na odoo yeroo sanitti thank you live gooli lego odoo yeroo sanitti haali naami jaayee laayivii seena way laayivii seenuu danda'ama waa laayivii seenuu danda'ama miirafuu haasaa hin danda'a wallaahi miirafuu gizee ambi narraa bare gadda kiyya gizee namni afaan kiyya hin beekne narraa bare cabiinsa kiyya Oromoo an kana isiniif dhiisa gocha garee sadiin guyyaa tokkoon fimmasuuf jecha kana narratti dalayde wallaahi billaahi hanga dhuma akka isin qalbii keessatti kaayattan akka dhuma miidiyaan kunillee cufamee tokkokiin tunillee narraa baddee hafutuma laakiin namni aqliin isin dalaydu kana mataa keessa kaadha gochi sun gocha suukaneessa haga sadarkaa namni maaltu shorxaa fuulduratti daabixa guddaa akira shorxaa achi jirtu san keessa biiroo waan na jira inni nu gaggabayee nama guddaa nama kabaja balaa sultaan gurguddaa nu kabaje hajaa isinii fixamoo hin salaattanii jedhe in salaanne salaat abshir jedhanii salaanne jenneen haga inni salaatu fullifiiti saalaa isaa jechuu bara saalaa isaa namichi nama kabbaade yaadina balaa sultaanii guddaa saalaa guddaa akkana dura ta'an bishaan uumamaa machitti nu fidanii shaayiin barbaannu inni isaa salaatu eegaa jirra. Odoo yeroo sanitti gizee inni akkasitti ija nama baasee miidiyaa irratti maa dubbatte maa baaftee waan birii didanii waan maqaa nama balleessu jedhu san odoo waa dubbatte ashabbaariinoo jettee hidhatti na darbitee dhabde alhamdulillah lakalamtu ashukku alhamdulillah goota jechuun ana obsaa jechuun ana wallaahi billaahi obsaan ana ani ittiin qagadha ta'u nabsa sheen najiib mee amma na dhiisaa bakka malee jira mee na dhiisa akkana jedhee warabbal kaam Abdushakur maal dhageettati waan an badaa dubbadhe maal dhageette keen dhageenne nama wayii badaa dhagaye naan jedhe Abdushakur kan nama biraa dhagaye waan badaa dubbataa jira waa'ee safaraa waan badaa dubbataa jira kiyyan dhageenne mi'eshi sheen najiib amma na dhiisa ka laa hawla walaa goota jechuun isinii galaa ka dallansuu liqimse isinii galee goota jechuun maa beeytu ka dallansuu liqimse ni liqimse wallaahi nafseen dhufte jennaan gaduma liqimse nima callise yoo seenu dallansuu keessan yoo akkana daabita bira ta'e haasaa jalqabu haasaa ish mushkilaati naan jedhe maali lees zaalaan wallahi Abdushakur jarri kun yoo dubbii kana an kijibe khaaliqu samaawaati naraa quba qaba jarri illee naaraga yoo namtichi kun akka naan jedhee nan jajjabeessin ana maaltu na cinqe maaltu akkasi hamilee na cabse gocha isaan saalatti natti dalagan san shayxaan onneek ittuu kaasinnu ittuu himinnu garuu odoo ittuu waan fedhanii mani akka namichi sun nammiine hin beeka rahmata qabeessa nun taphataa ture ani isin jaaladha timira fidaaf shaayii fidaaf isaan bii isaanii asiidaa marqaa nama nyaachifti Itoophiyaan jedhee nama seenaa Itoophiyaa beeku namni sun odoo nama badaa wayii taate ashabbaariinoo jedhaniit qilinxoo yaa rabbii kiyya ka suduuja sii bu'u bar rabbii kiyya rabbii miskiina utubdu rabbii miskiina gargaartu alhamdulillah
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كما قال الله تعالى الحمد لله ربك يوم شراب شري دين جلت نغم بس يا ربي قالوا بونجر والله أني وان في أكلنا تملت هرفني بلد كنا ياد إن سالفتني أكست أتكرونا قولنيت أكست برافو 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 thank you إن سالفتني قلقلنا أفيراني قلقلا زورا ولاني مشاورة دلقتا ولاني أنا جولك وبس مران قلا نتو سني بلسي مشاورة فودته قال جنان كالولوني قلتي وان براتي mucaa kanallee jaalataniiti miti Abdul Shakuur illee ittumaan famous ufi gize masan ittiin guyyaa tokko wallahi tana dura akkanaan guyyaa tokko famous taanaan jedhe mabruuk jedhaan obboleessa kiyya mabruuk dura taa'aa keenya community makkaatiin mabruuk guyyaa tokko famous taa jedhe itti eeggatee yaadee famous ittiin ta'e jechuudha famous on waan kumni digdabii wayi daawwatee jira Facebook irratti وإلمونا أكاسي الفادا كم إبس قوتاني جرتاني كوبلين كلين بريدا وري جيفتي كنيتاني نجاجبسي تاني أبشر جتان والله بالله مبارك مسمى لي يو إتيت اللي قورتو كيسا وليدا ولا صاحبا مي حاسوف نكون أكامي جيتشا في النادا ولا نتوكاتي نما بايه جالان كالنا فيماسي بايه منير انفاجالا يون كالنا مبارك مسمى معلومان دفع جدي جلا كاسة ولين دبّده تاتن أكمي باي فاجع قد أكنا جدي هاكو مجرد تيمة جنان أبي سرّي ميتي تيكي كلا دلهم من أنجلي نراجفت كنافونا تندولنا هاي تجرتو تنا ورّي قتشكون إسن جبسيسة إسنت أجامي نمان تكينا غندان نمان الرفسنا واي غندا تكون دبّتنا أمانة نسنت دامد warri gochi kun isin jibbisiisee isinitti dhagaame naman tuqina gandaan naman arrabsina waa'ee ganda tuqun dubbatina amaanaan isinitti dhaamadhu